Akkam jirta bulloo yaa abbaa nageenyaa kaleessas arras nuti si dhageenya gochaanis jechaanis ati nuuf fakkeenya diinnis hin jaallanne nuufis diina keenya dhugaa rabbii diinnis hin jaallanne nuufis diina keenya mee ilaali keessumattuu kan yeroo ammaa nama kana jibbuu dhugaa rabbii nama akkam akka ta'e anaaf gaafiidha osoo namni nama kana jibbuufis of gaafatee maaliifan nama kana jibbee namni kun maaltirraa jibbamaa dhugumatti waan jibbamuu qabamoo waan hin jibbuuf maali jedhamee osoo of gaafatame baay'ee gaarii natti fakkaata dhugaa rabbii namni kun ka duraanii caala akka jaallannuu fi akka isa jabeeffannu taasisaa jira egaa namni baay'een gaafa namni kun callisu yookaan baay'inaan fuula miidiyaa irratti mul'achuu dhiisu waan manni hojii dhiisee waan manni siyaasa biyyattii yookaan beekumsa qabuun hawaasa isaa tajaajiluu irraa duuba deebi'ee wayiitti fakkaata. Garuu namichi gaafa gadi ba'e egaa guyyaa tokkoon kunoo akkasitti miidiyaa guutuu raasaa hedduu waan nama ajaa'ibu yeroo itti namni inni kaan loluudhaaf fiiguuf inni kaan lolii fi nama feesisu keessatti inni nagaa jedhee kunoo nagaadhaaf akkasitti dhaabbachuu fi nagaa hawaasa isaa biyya isaa tiif nama hundaaf hawwuutti jira jechuudha. Akkasi nama jechuun namuma karuma namni marti hiriiroo osoo hin taane karaa kamtu ta'a anaafis hawaasaafis biyyaafis jedhee adda baasee beekutu gaariidha. Egaa inni dubbiinis jechaanis gochaanis hin hambifne jechuudha namni kuni jechaanis dubbataa ture kunoo gochaanis akkasitti nu ibsuu jira sila irraa waa hedduu dubbatama jedhee yaada barruu namoonni baay'een yookaan dubbii namoonni baay'een fuula miidiyaa irra ba'anii dubbatan saatii dheeraa irra jechuudha suuraa kanatu waa hedduu ibsuu danda'a yookaan hiikaa hedduu kenna jechuudha kanaaf waan akka laafaatti ilaalanii akkasitti bira turan osoo hin taane waan guddaa irraa hubatanuu jechuudha silaayyuu nama kana namni baay'een irraa fayyadamaa jiru yookaan hawaasumti keenya namumti biyya keenyaa yoo jenne nama kanarraa fayyadamuutti hin jiru itti wallaale jechuudha. Sila ammoo namni kun namarraa fayyadamanudha. Inni illee nama fayyaduuf biyya fayyaduuf of kennee jirudha jechuudha. Kanaaf ammas carraa qabna itti fayyadamuu yookaan isa dhaga'uu carraa ni qabna. Garuu mee akkamii dhaga'uudhaaf qophiidha laata of barreera laata egaa waadanuu taanee barana waa ta'uun akkuma jirutti ta'ee ka'ee waan taanee wallaaluutti jirra irra baay'een keenya akka taaneen beeku namni nama akka ta'e beeku waan ta'e beekutu akka ta'ullee beeka jechuudha osoo nuuf galee osoo wanni taanee fi akki taane bakki kufne akkitti kufne nuu galee akkatti kaanu wallaallu jechuudha. Kanaaf warra waan ta'eef akka ta'uu qabullee beeku rabbiin waa taasisu suuraan kun hedduu nama gammachiisa akka hawaasa Oromoo yookaan nama baay'ee gammachiisus abdii qaba asumaan Jawaar keenya yeroo gaarii abbaa nagaa abbaa tokkummaa abbaa qabsoo abbaa wanni martuu irraa bareedu yookaan abbaa miskiinaa yoo jennes inuma danda'ama nuuf jiraadhu jennaan egaa bakkuma jirtutti.